Oduuwwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti hima haga dhumaatti na waliin tura. Daa'ima waggaa 8 gudeedanii erga qaamni ishee laafee booda ajjeesanii fannisanii biraa deemanii jedhame. Daa'imni kunis maqaan ishee Simboo Biraanuu kan jedhamtu yoo ta'u, gocha gara jabinaa ishee irratti raawwate lubbuun ishee darbee jira. Daa'ima kana eenyutu ajjeese? Gabaasa bal'aa dhageessu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu gama biraatiin naannoo Afaaritti haleellaan diroonii uummata irratti gaggeeffame. Haleellaa diroonii kanaanis namoonni 8 yoo du'an, namoonni 10 immoo madaa'anii jiru. Haleellaa kana eenyutu raawwate? Mootummaan hoo maal jedhe? Gabaasa bal'aa dhageessu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kantiibaan Maqalee kantiibaa ta'e akka itti hin fufne dhorkanii. Obbo Geetaachoon xalayaa caasaalee mootummaa Maqaleetiif barreessaniin kantiibaan Maqalee unu biratti fudhatama hin qabu jechuudhaan caasaaleen mootummaa magaalaa Maqalee kamiyyuu ajaja kantiibichaa hojiirra akka hin oolchine akeekkachiisanii jiru. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti himutaa haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu warri haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin daa'ima waggaa 8 gudeedanii erga qaamni ishee laafee booda ajjeesanii fannisanii biraa deemanii. Gochi kunis kan ta'e godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessattidha. Daa'imni kunis maqaan ishee Simboo Biraanuu kan jedhamtu yoo ta'u, gocha garaa jabinaa ishee irratti raawwatamee lubbuu ishee dhabdee jirti. Dhimmi ajjechaa daa'ima kanaas ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'uudhaan namoonni siyaasaa fi hawaasni bal'aan miidiyaa hawaasaa irratti irraa dubbachaa jira. Akka odeeffannoowwan miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru agarsiisutti gocha gara jabinaa kana kan daa'ima kanarratti raawwate qaamolee mootummaa hidhatanii jiranidha jedhamaa jira. Dhimma kanarratti obbo Jawaar Mohaammed akka kana jechuun fuula FB isaa irratti barreessee jira. Wanti daa'ima kanarratti raawwatame amma maal jedhamee dubbatama? Waan uummanni fi biyyi keenya keessa jiru jechuudhaan itti dabaluudhaanis obbo Jawaar Mohaammed sababuma fedheefuu murna mootummaa kana deeggaruu dandeessu. Kaayyoo isaaniitti amantanii faayidaa irraa argattanii waanuma fedheefuu garuu ammoo rabbiif jedhaa yakka fokkisaa daa'ima tana maatii jalaa butanii gudeedanii ajjeesan kana balaaleffadha. Simboo Biraanuu jedhamti. Umuriin ishee waggaa 10. Daa'imni kun intala keessan yookiin immoo obboleettii keessan akka taatetti ilaala. Boru waan mana tokkoon keenyaatti dhufu hin beeknu jechuudhaan fuula FB isaa irratti barreessee jira. Namoota dhimma daa'ima kanaa fuula Facebook isaanii irratti barreessuun gadda isaanii ibsatan keessaa namni biraa immoo Waloo Lataa Qana'iiti. Waloo Lataa Qana'iis walaloodhaan gadda isaa ibsachuun gocha daa'ima kanarratti ta'es balaaleffatee jira. Ijayyuu hin bananne, fuulayyuu hin naqanne, anoo biqiltuudha, baalayyuu hin naqanne, ifa addunyaa arguu barnoota filadhee, reefuun qalamaa fi daftara bitadhe, abjuudhaan fagaadhee lagamee qacee, baay'een of abdadhee naan guddadhasee, ni hafee gaa kunoo abjuun koos karaatti, na kutan nan citee deemeera nagaatti. Ani waggaa 10 hamaaf gaariin beeku, dabareen dhufanii na micciiran ceeku. Iyyee boo'ee imimmaan of jiisee afaan na cuqqaallaan humna dhabeen ciisee. Achitti gudeeda koo banan miila koo harkisan, innumtuu xiqqaatee mukatti ol baasanii funyoon na fannisan. Gidiraan Oromoo anas na waammate, hireen koo ijoollummaa kanumaan raawwate. Dhiiga kiyya jiguu lafee kiyya cabu, dhugaa koo falmituu jedhee abdiin qabu. An obbaafadheera ergan boolla seenee maaltu na doorsisa? Isin warri haftan kanuma dandeessu bu'aa wal boossisa. Ana Simboo Biraanuuti warra jiraatti du'e hundaaf jechuudhaan Waloo Lataa Qana'i gadda keessa isaa jiru dhimma daa'ima kanarratti akka kanatti ibsatee jira. Egaa daawwattoota keenya hamma gabaasni kun qindaa'utti qaamoleen mootummaa dhimma ajjechaa Simboo irratti ibsa baasanis deebii kennanis hin qabani. Qaamoleen mootummaa gocha kana kan raawwate qaama mootummaatis hin jenne qaama biraatis hin jenne dhimma kanarratti mootummaan kan ibsa baasu taanaan kan isiniif gabaasnu ta'a. Amma gara oduu biraattan darba. Daawwattoota keenya chaanaalii keenya sabiskiraayib gochaadhaan dhaggeeffadha. Oduu biraatiin naannoo Affaaritti haleellaan diroonii uummata irratti gaggeeffame. Namoonni 8 du'aniiru, namoonni 10 immoo madaa'anii jiru. Naannoo Affaar aanaa Elii Da'aar ganda Siyaaruu jedhamutti haleellaan diroonii jiraattota, daa'imman, dubartootaa fi qonnaan bultoota irratti du'aa fi miidhaa qaamaa geessu jiraattonni aanichaa himanii jiru. Odeeffannoo jiraattonni kennanii namoonni 8 yoo ajjeefaman, namoonni 10 ol immoo madaa'uun hospitaala Dubtii seenanii jiru. Haleellaan kun kan godhame diroonii kallattiin Jibuutii irraa dhufeen akka ta'es beekamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti kamisa galgala yeroo duraa namoonni 3 ajjeefamanii sadanuu dirooniidhaan kan haleellaman yoo ta'u, kaleessa ganama osoo namoota du'an awwaalaa jiranii dirooniin ammas dhufee haleellaa biraa raawwate. Jalqaba dhiira 3 kan ajjeesan yoo ta'u, ammas yeroo 3 dhufee haleellaa banee sadan erga ajjeefamanii booda
dubartootaa fi daa'imman haleeluu eegale jechuudhaan jiraattonni yaada isaanii ibsatanii jiru. Waliigalatti lakkoofsi nama du'ee nama 8 yoo ta'u kanneen madaa'anis baay'ee miidhamanii akka jiran ibsanii jiru. Bakka leellaan kun itti raawwates Jibuutiif daangaa yoo ta'u dirooniin kallattii kamiin akka dhufe beekamaadha ni mul'ata ture. Jibuutii irraa akka dhufe ni beekamas jechuudhaan jiraattonni yaada isaanii kennanii jiru. Haleellaa Jibuutii irraa Itoophiyaa irratti raawwatame jedhamu kanarratti obbo Jawaar Mohaammed yaada kennee jira. Hayyuun siyaasaa guddichi Itoophiyaa obbo Jawaar Mohaammed Jibuutiin dirooniin haleellaa Itoophiyaa irratti raawwattee yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesteet jechuudhaan barreesse. Ittaansuudhaanis obbo Jawaar Mohaammed gaaffii kaasaniin kun gaaffii ciccimoo kaasaa mootummaan Jibuutii haleellaa kanaaf beekamtii kennee jira. Yoo akkas ta'e sababni isaa maali? Mootummaan Itoophiyaa deebii kennee jira laati? Haleellaan kun beekumsaa fi hayyama isaatiinidha kan raawwate. Yoo akkas hin taane ta'e hagammaatti tarkaanfii akkamii fudhate jechuudhaan gaaffii kaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu hagammaatti daangaa isaa sarbame irratti yaada kennes gaaffii kaases hin qabu. Oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaatti hakimoonni sababa miindaa isaanii gaafatanii hidhaman jiraachuu waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa ibse. Naannolee tokko tokko keessatti hakimoonni sababa miindaa isaanii gaafatanii hidhaman jiraachuu isaanii fi gaaffiin isaanii osoo hin furamiin dhiibbaa hedduu jalatti hojjechaa akka jiran waldichi ibsee jira. Kana malees hakimoota biratti hojii dhabdummaan dabalaa dhufuu isaatiin alatti kanneen sababii dhukkuba adda addaatiin yaala fayyaa hatattamaa barbaadan dafanii yaala sirrii argachuu waan hin dandeenyeef lubbuu isaanii dhabaa akka jiranis ibseetu jira. Waldichi rakkoowwan kanneen irratti qondaaltota waliin marii akka gaggeesseeruun guddina rakkoo kanaa yoo ilaalle ammallee qooda fudhattoota hedduu irraa deebii qabatamaa barbaada jechuun cimsee ibsee jira. Waldichis kana kan ibsee yaa'ii waggaa ogummaa fayyaa 61ffaa fi agarsiisa fayyaa idil addunyaa gurraandhala 14-15 Finfinneetti adeemsifame irrattidha. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa maqaa kantiibaa magaalaa Maqaleetiin gochi tokkollee akka raawwatamuu hin qabne akeekkachiisanii obbo Geetaachoon akeekkachiisa kana kan kennan Dr. Raddaayii Bareetiifidha. Dr. Raddaayii Baree onkoloolessa darbe keessaa garee TPLF kan Dabratsiyooniin hoogganamuuf filatamuudhaan kantiibaa ta'anii muudamanii turani. Pirezidaantichi gurraandhala 15 bara 2017 xalayaa akeekkachiisaa kan barreessan yoo ta'u xalayaan kun gurraandhala 23 bara 2017 marsariitiiwwan hawaasaa adda addaa irratti maxxanfamee jira. Xalayaan obbo Geetaachoo Raddaa barreesse kunis kana booda Dr. Radeen bulchiinsa yeroo naannichaa biratti fudhatama hin qabu waan ta'eef caasaan mootummaa kamiyyuu xalayaa Dr. Bareedhaan barraa'e akka hojiirra hin oolchine jechuudhaan akeekkachiisa kennee jira. Itti dabaluunis qaamni mootummaa ajaja Dr. Baree hojiirra oolche kamuu seeraan itti gaafatama jechuudhaan obbo Geetaachoon xalayaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodan irratti ibsanii jiru. Xalayaa Geetaachoo Raddaa barreesse kanarratti dabalataanis namichi ejjennoon isaa faallaa bulchiinsa yeroo naannichaa waan ta'eef kantiibaa ta'ee tajaajiluu hin qabu barreeffamni jedhus xalayicha irratti barraa'ee jira. Kanaafuu caasaaleen mootummaa Maqalee keessatti argaman kamiyyuu ajaja kantiibaa bulchiinsa yeroo biratti fudhatama dhabe kana akka hin fudhanne xalayaan Geetaachoo Raddaa barreesse kun sirriitti akeekkachiisa kennee jira. Sababa wal dhabdee hooggantoota TPLF gidduutti uumameetiin magaalaan Maqalee keessatti guyyoota 60 darbaniif kantiibaan biiroo seenee hojjetee hin jiru. Sadaasa 23 bara 2017 kantiibaan bulchiinsa yeroo Tigraay muudame Baree Gabrayesuus guyyaa tokkoof qofa biiroo isaatti argame kan ture yoo ta'u isaan boodas deebi'ee biiroo isaa keessatti hin argamne. Garee Dabratsiyooniin kan muudame Dr. Raddaayii Biraanes sadaasa 23 2017 booda guyyaa tokkoof illee biiroo galee hin beeku. Sababiin isaas sababa wal dhabdee hooggantoota TPLF garee Dabratsiyoonii fi garee bulchiinsa yeroo naannichaa kan Geetaachoo Raddaatiin hoogganamuutiin magaalaa Maqaleetti gareen lamaan iyyuu dhuunfaa isaaniitiin kantiibaa muuduu isaanii irraan kan ka'e magaalaa Maqalee keessatti kantiibaan lamaan iyyuu hojjechaa hin jirani. Waajjirri kantiibaa magaalaa Maqalee ammallee cufamee poolisiidhaan eeggamaa jira. Jiraattonni magaalattii tajaajila kantiibaa irraa argachuu qaban waan dhabaniif iyyata isaanii eenyu bakka dhiyeessanillee wallaalanii burjaajaa jiru. Oduu biraattan darbaa daawwattoota keenya sabiskiraayib gochaarraan dhaggeeffadha. Oduu biraatiin Tiraamp har'aa kaasee Kanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa irratti taarifa dabaluuf murteessanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gurraandhala 1 bara 2025 irraa kaasee taarifii parsantii 25 Meeksikoo fi Kanaadaa irra akkasumas Chaayinaa irra immoo parsantii 10 akka ka'an White House beeksisee jira. Haa ta'u malee Tiraamp boba'aa Kanaadaa irraa gara US galuu irratti taarifii parsantii 10 akka kaa'uu fi kunis torban lamaan booda hojiirra kan oolfamu ta'uunsaa gabaafamee jira. Tiraamp biyyoota gamtaa Awurooppaa Ameerikaa haala gaariidhaan hin keessummeessine jedhan irrattis taarifa kaa'uudhaaf karoora qabaachuu isaanii ibsaniitu jiru. Tiraampis gama isaaniitiin sababni tarkaanfiin kun fudhatameef godaantota seeraan alaa daangaa qaxxaamuruudhaan gara biyyattii seenan
kan sababeeffatee fi akkasumas madaala hir'ina daldalaa biyyoota ollaa waliin jiru sirreessuu akka ta'e irra deddeebiin yoo dubbatan dhagahamanii jiru. Tiraamp tibba duula filannootti oomishaalee chaayinaa irratti taarifa parsantii hanga 60 akka dabalan doorsaa turanii haa ta'u malee guyyoota muraasa gara Waayit Haawusitti deebi'an keessatti tarkaanfii ariifachiisaa kamuu fudhachuu irraa of qusachuudhaan bulchiinsi isaanii dhimmicha akka qoratuuf qajeelfama kennanii turanii bara 2018 irraa eegalee meeshaaleen Ameerikaan chaayinaa irraa galchitu xiqqaachaa kan dhufe yoo ta'u kanaafis ogeeyyiin diinagdee taarifa dabalaa walitti fufinsaan Tiraamp bara aangoo isa jalqabaa keessatti kaa'an irraa kan ka'edhas jechuudhaan sababa isaa himanii jiru. Torban muraasaan dura qondaalli olaanaan chaayinaa tokko maqaadhaan Ameerikaa kaasuu baatullee Tiraamp gara pirezidaantummaatti deebi'uun isaanii diinagdeewwan gurguddaa addunyaa kana lamaan gidduutti waraana daldalaa akka hin kaafneef akeekkachiisanii jiru. Ittaanaa ministeera muummee chaayinaa Ding Xuexiang foorumii diinagdee addunyaa Siwiizerlaand Daavoos keessatti taa'ame irratti haasawa taasisanii biyyi isaanii wal dhabdee daldalaatiif furmaata barbaada akka jirtuu fi daldala alaa galchitu ammoo babal'isuu akka barbaaddu himaniitu jiru. Chaayinaan, Kanaadaa fi Meeksikoon michoota daldalaa Ameerikaa olaanoo yoo ta'an meeshaalee bara darbe gara Ameerikaatti galfaman keessaa parsantii 40 biyyoota sadan kanatu galche. Taarifni cimaan haaraan kun waraana daldalaa guddaa cimsuu fi US keessatti qaala'insa dabaluu akka danda'u sodaatamaa kan jiru yeroo ta'u ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau jimaata darbe akka jedhanitti kun waan nuti barbaannu miti garuu yoo inni gara fuulduraatti tarkaanfate nutis tarkaanfii inni fudhanna jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanaadaa fi Meeksikoon kanaan dura taarifa Ameerikaa kanaaf tarkaanfii mataa isaaniitii fudhachuuf deebii akka kennan kan dubbatan yoo ta'u yaaddoo daangaa Ameerikaan gama isaaniitti qabdu furuudhaafis tarkaanfii fudhachaa akka jiran Waashingtaniin mirkaneessuuf yaalaa turanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduun ani guyyaa har'aatiif isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Waan hagammaatti waliin turtaniif galatooma. Chaanaalii Gamme Miidiyaa irratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo keenya illee laayik gochuudhaan nu bukkee dhaabadha. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.